mee karaalee milkaa'inatti ittiin geessan muraasa hangana erga ilaallee wantoonni akka hin milkoofne nu taasisan maal fa'aadha? Mee wantoota akka ittiin milkoofne nu taasisan tokko tokko naa ilaallu. Tokkoffaa abdii kutachuudha. Wanta karaa milkaa'inaaf wayita deemutti abdii kutachuudha. Gufuun wayita nu baay'atu namni kamiyyuu karaa qajeelaa tokko deemu yookiin karaa milkaa'inaaf karaa dhugaa ta'e irra wayita deemu gufuun itti baay'ata. Kanaaf abdii kutachuu hin qabnu jechuudha. Abdii kutachuun karaalee milkaa'ina keenya galma akka hin geessine nu godhan keessaa isa tokkodha. Inni biraa saffisaan duroomuudhaaf yaalu, saffisaan kaayyoo qabanne sanitti gahuudhaaf yaalu, inni biraa karaa qaxxaamuraa barbaadu, sababa tarreessu kanaaf kana dhabe ani qaama miidhaa waan ta'eef ani umriin kiyya ganaa waan ta'eef yookiin immoo umriin kiyya waan bira darbeef kana dhaqqabuu dadhabe jedhanii sababoota tarreessu jechuudha. Inni biraa of jaalachuu fi doonummaa, dogongora dabre irraa barachuu dhabu, haalawwan mijaatan itti fayyadamuu dhabu, if xiqqeessanii ilaalu, karooraaf qophaa'uu dhabu. Kunniin egaa wantoota akka hin milkoofne taasisan keessaa isaan tokkodha jechuudha. Kanaaf mee wantoota amma dhahee kanniin takka takkaan haa ilaallu. Abdii muruu tokkoffaa irratti. Irra hedduun namaa qofaatii isaatiif sababa kan ta'u dandeettii dhabuu isaa otoo hin taane yookiin wallaalummaa isaa otoo hin taane gabaabumatti abdii kutuu isaatiin. Abdii kutachuun wanta guddaa gufuu milkaa'inaa ta'e tokkodha jechuudha. Namni hundinuu mo'atamee ni beeka. Kana jechuun immoo akkuma mo'atametti hafa jechuu miti. Guyyaa tokko ol ka'a. Mo'amuun milkaa'uu dhabuu miti. Baay'ee wayita karaa milkaa'inaaf deemutti yoo milkoofnu waa arganna, yoo milkaa'uu dhabne yoo kufne immoo waa baranna. Karaan kun karaa milkaa'ina sanii miti jechee barnoota argannaa jechuudha. Rabbiin ol ta'e abdii muruun amala nama musliimaati miti jechuun Quraana keessatti akkam jedhee nu hima. Laa taqnatuu min rahmatillah nu jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Rahmata Rabbii irraa garaa hin muratinaa. Qaala inumaa maal jedha? ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ربي سبحانه وتعالى جنتو تملي رحمة قوفتا إسارة أين تأبدي كتتان كان أفق إسلامات أبدي كتتشو دين من برباج تشو رحمة ربي ترائس كرا كبني ديما جدوسن كرا حقا كرا ملكاينة تنبيستو بيكنا كرا تنرى أبدي كتتشو دين برباج سو جتشو كان أفق بليوان وانت تقايا فني كاني دي موتي أبدي كتتشو تزمو دين برباج سو جتشو inni biraa of jaalachuu fi doonummaa jechuun mataa ofiitiif qofa yaaduun namoonni kaan akka hin dagaagne akka isaan hin milkoofne ofii keenyaaf akka yaadnu nu godha doonummaan kun jechuudha. Waa'ee kana ilaalchisee Rabbiinis maal jedha Quraana keessatti innal insaana khuliqa haluu'a idhaa massahu sharru jazuu'a wa idhaa massahu alkhayru manuu'a Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Dhugumatti namni obsa dhabeessa ta'e uumame yeroo hamtuun isa tuqe dallanaadha. Yeroo wanti gaariin isa tuqe immoo dhorkataadha jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti nu himee jira. Kanaaf of jaalachuu fi doonummaan wayita karaa milkaa'inaa keessattuu doonummaan hin barbaachisu jechuudha. Inni biraa sababoota tarreessuu. Milkaa'uu dhabuu keenyaaf sababoota tarreessuun amala namoota milkaa'aniiti miti. Namoonni mo'ataman maaliif milkaa'inatti akka hin geenye yookiin maaliif akka hin milkaa'in yoo gaafataman sababoota nuuf tarreessan. Isaan keessaa tokko maal inni sababoota isaan nuuf tarreessan keessaa akkuma reefsiniin jedhe ani carraa hin qabu. Ani carraa hin qabu kanaaf milkaa'uu dhabe jedhan. Namoonni baay'een wayita ilaaltanii jirtan ati wanta kana maaliif adda kutti maaliif ittiin xumuriin hanga uumamaa ittiin deeminu jedhanii gaafatan ani carraa hin qabu. Wanti akkana anaa barnaan ta'u jedhanii kaayyoo ofiitirraa duubatti deebi'uun sun karaalee ittiin hin milkoofne keessaa jechuudha. Inni biraa ani qaama miidhamaadha. Umriin kiyya deemee jira yookiin takkaa umriin kiyya ganaa jira hin geenne. Ani hin baranne nama baratee miti yookiin sadarkaan barnoota kiyyaa waan saniif naan eeyyamu. Mallaqa gahaa hin qabu jedhanii sababoota akkana tarreessuun akka hin milkoofne nu godha jechuudha. Wayita milkaa'inaaf deemnutti takkaa kaayyoo keenya lafa kaa'annee we have to go for the success. Like succeed ta'uudhaaf deemuu qabna jechaadha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti maal nun jedha? Balil insaanu calaa nafsihi basiira walaw alqaa macaadiira. Dhugumatti namni if irratti ragaadha. Otuma rakkoo adda addaa
dhiheeffatu iyyuu jedhee jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf sababoota tarreessuun hin barbaachisu karaa milkaa'inaaf deemu keessatti yeroo baay'ee namoonni adda addaa yeroo milkaa'inaa isaaniitiif deemaa jiranitti yeroo baay'ee argitanii yoo jiraattan sababoota garaagaraa tarreessan. Ani kanaaf kana dhabe, kanaaf kana ta'uu dadhabe, akkana akkana. Sababa gahaa hin taane yoo tarreessan, sababa tarreessuun amala musliimaa irraa miti karaa milkaa'inaa keessatti. Dhugaadha wayita milkaa'inaaf deemanitti gufuuwwan baay'eetu nama mudata. Kanaaf gufuun akkanaa kana immoo sababa tarreessuun alatti obsaan sabriidhaan istiqaamaadhaan itti deemuu qabna jechuudha inshaallah. Waliigalaa jirraami. Inni biraa immoo dogongora dabre irraa barachuu dhabuu. Dogongora dabre irraa barachuu dhabuun wanta guddaa nu kuffisan keessaa isa tokkodha jechuudha. Warri aqlii qabu dogongora isaanii irraa ni baratu. Dogongora isaaniitis milkaa'ina isaaniitiif akka ka'umsatti fayyadaman jechuudha. Kanaaf Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii mu'minni boolla takka yeroo lama hin seenu jedhan jechuudha. Wayita karaa deemtu dhagaan yeroo dabritu si dhahe sun yeroo deebitu dhagaan sun si dhahe taanaan dhagaa sana hunduu taane dhagaan si mata jechuudha. Kana beekachuu qabda. Kanaaf dogongora dabre irraa barachuun dirqama. Akka musliimaatti namni aqlii qabu tokko yeroo dabre wanti dogoggoree milkaa'ina irraa isa gufuutti ta'e tokko dogongora sana irra deebi'ee kan dogoggore taanaan dogongora irraa barachuun dirqama isaati. Amaloota namoota milkaa'anii haa ilaallu. Namoonni milkaa'an amala akkamii qabu? Utuu qalbiin gallaalle dubbii keessattu banne fikiraa gooneetiin tallee silaa yaadne yaadanne eenyuunuu biyya duniyaa kanatti osoo hin argamne biyyaaf sanyiirraa dhalatu nam tokkollee hin filanne makluuqni kun bakka ofii barbaadeetti hin argamne rabbiin waan uumin daganne mirgatti hin qabdu hin saanne rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii bakkatti dhalachuu fedhu filachuu mirgan qabu waan qoodee uumeef hime ilaahin eegmaa qabu litaarafuu jedha kan namuu beekuu qabu rabbiin biratti caalaan kan sodaa isaa qabu namni islaamummaa qabu qabakka tahuu qabu rakkoon seenee yoo walla boose furmaata isaaf kenna diiniin rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii.